Hey, welcome akkam jirtu maatii Gaaddoo Tube ani nagaadha. Akkam qophiin egaa ani hadha Civic chapter 4 waa'ee State Government and Citizenship mata duree jedhu qabadhee dhufeen jira. Mata duree kana jalatti basically partii kana irratti waa'ee state especially understanding states or defining states waa'ee maalummaa state kan wajjin ilaallu ta'a. Kanaafuyyuu turtii akkana faana gootanin isin affeera warroonni subscribe gootanii jajjabeessaa jirtan baay'ee galatooma. Akkuma sana immoo warroonni subscribe hin taane subscribe ta'uudhaan maatii Gaaddoo Tube ta'uu hin dagatina. Akkuma sana immoo like gochuudhaan jalqaba. Egaa ani barumsa koo jalqabeen jira. Kanaafuu understanding states yookaan waa'ee state define waliin goona perspective yookaan ammoo ilaalcha gurguddoo afurtu jira. Inni jalqabaa idealist perspective kan jennuunidha. Inni lammaffaa ammoo functionalist approach or perspective kan jennuunidha. Inni sadaffaan ammoo organizational view or perspective kan jennuunidha. Inni arfaffaan ammoo international approach or perspectives of states kan jennuunidha. Kanaafuu tokkoon isaanii kan wajjin ilaallu ta'a. Isa jalqabaarraa yommuu kaanu idealist perspective Hegel yookaan ammoo hayyuun Hegel jedhamu social existence moments jedhee bakka sadiitti addee jira. 3 moments of social existence family maatii jechuudha, civil societies and state jedhee 3 moments of social existence jedhee bakka sadiitti qoodee jira Hegel. Isa jalqabaa yommuu ilaallu fakkeenyaaf family kan jennudha. Family altruism operates that encourage people to set aside their own interests for the goods of their children or ill relatives kan jechuun maalidha. Fedhii isaanii altruismiin kun namoota encourage kan godhu fedhii isaanii dursuu osoo hin taane fedhii ijoollee isaaniitii fi fedhii abbootii yookaan ammoo haawwotii yookaan namoota gurguddoo dursuudha. Yaada jedhudha kan of keessaa qabu yaadni family jedhu kuni. Inni lammaffaan ammoo civil society kan jennudha. Warroonni civil society seen as a sphere of universal egoism akka yaada universal egoism yookaan ammoo sphere of universal egoism itti kan nalleedha. As keessatti in which individual plays their own interests before those of others. Fedhii ofii kan dursu jechuudha. Fedhii namoota kabachiisuudhaan dura fedhii ofii yaada kabachiisuu kan jedhudha. Civil society kun jechuudha yookaan ammoo yaada civil society jedhu kana keessatti seen as universal egoisms and also state is seen as universal egoisms in which individuals play their own interests before those of others. Fedhii ofii jalqaba galmaan geessisuu jechuudha. Fedhii ijoollee yookaan ammoo maatii respect gochuutiin dura yaada jedhu of keessaa qaba. Yaadni civil society yaadni inni sadaffaan ammoo states yaada jedhu of keessaa qaba. Hegel momentii sadan isa keessaa inni sadaffaarra jiru stateidha. State is ethical community underpinned by mutual sympathy or universal altruisms. Kana jechuun maalidha? State jechuun jedhu ethical community kan walitti gurmaa'anii yookaan ammoo qindaa'anii jiraatan baay'ee mutual sympathy yookaan ammoo ilaalcha wal gargaaruu waliin jiraachuu walii yaaduutiin garee hawaasaa waliin gurmaa'ee jiraatuuti yookaan ammoo universal altruismiti jedheet state explain godha jechuudha. It is ethical community underpinned by mutual sympathy. Yaada waliin jiraachuu, wal gargaaruu, wal jaalachuu jedhu irratti yookaan ammoo universal altruism jedhuun kan of keessaa qabatudha. Kanaafuu drawbacks of idealisms yookaan ammoo hanqinni perspectionii idealismii maali jennee yoo ilaalle fakkeenyaaf as biratti tokko definitionii waa'ee state kenne kanarratti ibsisaa uncriticalidha yookaan criticalii miti jechuudha. Sirriitti kan xiinxalamee miti jechuudha. Yaada state ittiin explain godhan hanqina isaa keessaa drawbackii idealismii keessaa tokko.
Lammaffaan ammoo by defining the states in ethical terms, state ethical terms jedhanii yeroo ibsan kanatti they fails to distinguish clearly between institutions that are part of the state and those that are not or that are outside the state. Kana jechuun institutioniiwwan qaama state ta'anii fi yookaan ammoo outside state ta'an institution yookaan dhaabbileewwan state san keessatti argamanii fi yookaan qaama state san ta'anii fi qaama state saniin ala ta'an sirriitti clearly distinction goone yookaan ammoo sirriitti hin ibsine jechuudha. Ifan goone. Kunis hanqina yookaan drawbackii idealismiti jechuudha. Yookaan drawbackii perspectivii idealismiti jechuudha. Kanaafuu inni lammaffaan ilaalcha yookaan perspectives approaching inni lammaffaa functionalist kan jennuunidha. Functionalist akkuma maqaa isaarraa kaanu function jechuun bu'aa jechuudha yookaan purpose. Bu'aarraa yeroo kaanu focus on the roles of or the role or purposes of states institutions. Dhaabbileen stateii yookaan ammoo gaheen dhaabbilee stateii irratti kan focus godhu jechuudha. Xiyyeeffannoon guddaan isaa gahee institutions of states or state institution irratti kan xiyyeeffatudha. Central function of state is invariably seen as maintenance of social orders. Faayidaan statein inni bu'uura ta'e yookaan inni guddaan maintenance of social orders. Social orderii maintain gochuudha yookaan ammoo bulchiinsa garaagaraa maintain akka eegamu tiksuu jechuudha. Tiksuu ittiin bulmaata garaagaraa tiksuudha. Faayidaan stateii inni guddaan yookaan ammoo bu'uura ta'e jedhaniit explain godhu. State jedhu yeroo state define godhan warri functionalist jechuudha. A state set of institutions that uphold order and deliver social stability. State jechuun dhaaba yookaan ammoo institutionii uphold social order and deliver social stability. Seerawwan garaagaraa eegsisuu akkuma sana ammoo social instability deliver gochuu waliin ga'u jechuudha. Definitionii kana kennuufi jechuudha warri functionalist approach. Akkuma san status mechanisms through which class conflict is ameliorated to ensure the long-term survival of the capitalist systems. Class conflict kan jennuun kun yookaan ammoo walitti bu'iinsa garee mechanismii ittiin solve goonudha. To ensure long-term survivals of capitalist systems. Capitalist systemsiin yeroo dheeraadhaaf akka survive yookaan itti fufuudhaaf mechanismii class conflictii ittiin hiiknu yookaan ittiin solve goonudha jedhaniit warroonni functionalistii explain godhu jechuudha stateii. Kanaafuu weakness of the functionalist osoo ilaalleen dura wanti nu as keessatti qabachuu qabnu state set of institutions that uphold order and deliver social stability kan jedhu kana sirriitti jalatti xiyyeeffannee qabachuu qabna. Weakness yookaan ammoo hanqinni functionalistii maalidha jennee hanqina warra functionalistii approach yookaan perspective yommuu ilaallu tends to associate any institution that maintains orders such as family, mass media, trade unions and church with the state itself. Dhaabbilee garaagaraa warroota seera kabachiisan fakkeenyaaf maatii keessa ta'uu danda'a, maas miidiyaa keessa ta'uu danda'a, dhaabbilee daldalaa keessa ta'uu danda'a yookaan ammoo manneen amantaa keessa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf mana amantaa keessatti just seerri hin jira. Fakkeenyaaf natiin nama kabajii, nama jaalladhu, maarree. Kanaafuu charchiin kun akka isteetitti ilaalamaa jira jechuudha. Sababni isaa maalidha? Any institutions that maintain order jedhee jira waan ta'eef. One, it is the institutions that maintain order and social stability jennee gubbaarratti define goona jira waan ta'eef. Kanaafuu institutioniin orderii respect yookaan ammoo eegsisu hundi isteetii ta'uu hin danda'u. Garuu kun hanqina warra functionalist approachiti jechuudha. Kanaafuu kana xiyyeeffannoodhaan qabachuudha qabnaa jechuudha. Inni sadaffaan ammoo organizational view or perspective kan jedhudha. Organizational view or perspective in state akkamitti define godha? Set of institutions that are recognizably public. Dhaabbilee
yookaan ammoo dhaabbata akka public ta'etti recognized yookaan ammoo dhaabbata hawaasaa yookaan uummata yookaan kan mootummaa ta'e akkuma sana ammoo kan found ta'e public expenses cost yookaan ammoo baasii hawaasaatiin kan dhaabbate akkuma sana ammoo they are responsible for the collective organization of social existence collective organization of responsible kan ta'e jedhanit state explain godhu jechuudha. Dhaabbata uummata yookaan ammoo mootummaa yookaan hawaasaa it is responsible for the collective organizations of social existence akkuma sana ammoo founded at the public expenses baasii uummata yookaan hawaasichaatiin dhaabbate san akkuma san hojiin sun illee hojii hawaasaa yookaan ammoo faayidaa uummataa saniif kan ta'e akkuma sana ammoo institutionichi sun institutionii biyyoolessaa yookaan kan mootummaa yookaan public kan ta'e recognize yookaan beekamtii argate suni state-dha jedhaniit warroon organizational view yookaan perspective state define ittiin godhu jechuudha. Kanaafuu warroonni kunniin sirriitti wanti ibsan it distinguish clearly between the states and the civil society. Civil society fi state gidduu garaagarummaa jiru explain godhanii jiru jechuudha. Explain godhanii jiru civil society fi garaagarummaa state. Sababni isaa state is a public, it is recognizedly public institutions. It is funded by the public expenses baasii uummataatiin kan dhaabbate jedhanii garaagarummaa civil society fi public state adda baasanii jiru jechuudha. Warreen organizational view. Kanaafuu the organizational approaches allow us to talk about rolling forward and rolling back the state in the sense of expanding or contracting the responsibility of states and enlarging or diminishing its institutional machinery. Inni perspective yookaan ammoo ilaalchi inni arfaffaan international approach yookaan perspective kan jedhudha. International yookaan ammoo idil addunyaa kan ta'e jechuudha. Idil addunyaa kan ta'e yaada internationally kana keessatti yookaan ammoo ilaalchi international yookaan international perspective of state keessatti state primarily acted on the world stages, just global affair irratti barannee jirra. State is the actors within the stages of international or at the international stage. Maal jechuudha international yookaan ammoo walitti dhufeenya biyyoota garaagaraa waliin dhaabbilee idil addunyaa maarree saniin keessatti aktariin isheen jalqabaan yookaan ammoo gahee yookaan gumaacha guddaa kan taphachuu dandeessu state-dha. Kanaafuu warri international approach stating primary actors of on the world stage indeed as the basic unit of international politics. International politics yookaan ammoo siyaasa idil addunyaa irratti gahee guddaa kan taphachuu dandeessu state-dha. Kanaafuu gaheen state international stage irratti it is the unit or basic unit as well as it is the primary actors. Yani around international approach state explain tingo do jechuudha. Kanaafuu statein structure gurguddoo lama qaba. Dualistic-dha. Dualistic jechuun lama jechuudha. Or it two faces. State bifa lamaan yookaan fuula lamaan ibsanii tokkoffaan states inward and states outward or looking faces jedhanii bakka lamatti qolan. Fakkeenyaaf states inward jechuun its relation with the individuals and the group that live within its borders and the ability to maintain domestic orders. Biyya keessatti nageenya kabachiisuu, resources seeraan distribute gochuu, olaantummaa seeraa mirkaneessuu, tajaajila hawaasaa uummataaf dhiyeessuu maarree kun hojii state'iti. Inward jechuudha biyya keessatti. Outward namoota local inward keessa ability to maintain domestic orders. Maintain seerota waan illee hojiirra oolchuu fi protect gochuu jechuudha. Inni states outward jennuun ammoo its relation with other states
and therefore its ability to provide protection against external attacks. I mean that walitti dhufeenya biyyoota keessatti akkuma dura jenne gahee kan taphattu yookaan actor kan taate stateedha. Kanaafuu gaheen ishee act gochuudha jechuudha as international stage. Inni lammaffaan ammoo rakkinoota alaa gara keessaa dhufan protect gochuu, dhiibbaa alaa gara keessaa dhufan ofirraa protect gochuudha hojiin ishee. Daangaa tiksuu ta'uu danda'a, dhiibbaa garaagaraa biyyoota irraas dhufuu ta'uu danda'a, garee irraas dhufuu ta'uu danda'a. San ofirraa protect gochuun hojii stateii isa outwardity jechuudha. Kanaafuu classic definition of state in international law is found in the Montevideo Convention on Rights and Duties of States 1933 jedha. Kanaafuu statein amaloota gurguddoo afur qabdi jedha. Egaa amma perspektiivii arfan salaalee jirra. Amma immoo gara feature yookaan immoo amaloota stateii gurguddoo afranitti waliin haa ceenu. Inni jalqabaa population kan jennuunidha. Inni lammaffaan immoo defined territory or boundary kan jennuunidha. Inni sadaffaan immoo government kan jennuunidha. Inni arfaffaan immoo sovereignty yookaan birmadummaa jechuudha. Kanaafuyyuu isa jalqabaa population irraa eegallaa jechuudha. Kanaafuu without population there can be no state. Biyyi takka yookaan statein takka state jedhamuudhaaf dirqama uummata qabaachuu qabdi jechuudha. Uummanni yoo hin jiraatin biyya takkaan biyya jennee recall yookaan waamuu hin dandeenyu. Kanaafuu criteria statein takka guuttachuu qabdu keessaa tokko population jechuudha. Kanaafuu states of the world vary in terms of demographic strengths. Kan jechuun baay'inni namootaa biyyootaa gara biyyootaatti garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf biyyoota akka Chaayinaa fi Indiyaa odoo fudhannee baay'inni uummata isaanii uummata biiliyoona tokko oliidha jechuudha. Chaayinaas osoo fudhannee Indiyaas osoo fudhannee jechuudha. Akkuma sana immoo Vaatikaanii fi San Maariinoo osoo fudhannee immoo lakkoofsi uummata isaanii kumaatamaan kan lakkaa'amudha jechuudha. Kanaafuu addunyaa irratti baay'ina namootaatiin biyyoonni garaagarummaa qabu. Akkuma san lakkoofsi populationii determine godhu hin jiru jechuun biyyi takka populationii hanganaa qabaachuu qabdi to be called a state wanti jedhamee hin jiru. Biyyi takka state ta'uudhaaf nambarii populationii hangana qabaachuu qabdi wanti jedhamu hin jiru. Kanaafidha gubbaarratti example kan furan variationiin ni jira jechuudha. Or no exact number can be given to how much people constitute a state. And idea asirratti basic ta'e inni ilaallu waa'ee homogeneity. I think homogeneity, heterogeneity, it's clear. Homogeneity yaanni jedhu wal fakkeenya jechuudha. Wal fakkaachuu yookaan commonness of religion or blood, language or cultures. Jechuun namoonni wal fakkaachuun aadaa ta'uu danda'a, amantii ta'uu danda'a, dhiigaan, firummaadhaan, aadaadhaan ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu fakkeenyaaf biyyoota akka Somaalee osoo fudhannee amantii wal fakkaataa qabu, aadaa wal fakkaataa qabu. Which mean they are homogen. Kanaafuu warroonni homogen ta'an ammoo waliigaltee yookaan ammoo qindoomina biyyattiitiif, integreeshinii biyyattiitiif baay'ee salphaadha jechuudha. Wanta koomaan ta'e walitti qabu waan ta'eef yookaan aadaa wal fakkaataa ta'uu danda'a, amantii wal fakkaataa ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu isaan integrate ta'uudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Homogeneity means commonness. Don't forget, please. Homogeneity is no must. Jechuun biyyi takka population yookaan uummanni keessa jiraatu dirqama homogen ta'uun irraan eegamu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa osoo fudhannee just we are heterogeneous. It's clear. We have more than 18 cultures. Kanaafuu kun heterogeneous ibsa. Kanaafuu kun idea populationii keessatti arginudha.
featureii gurguddoo state keessaa isa tokkodha. Inni lammaffaan immoo defined territory or boundary daangaa ifa ta'e biyyi takka qabaachuu qabdi. Territory of state gurguddus daangaan biyyattii qaama bishaanii ta'uu danda'a, dachee ta'uu danda'a, just air spaces yookaan immoo qaama qilleensaas ta'uu danda'a. Territory authority of states also extends to daangaan biyyattii hagam babal'achuu danda'a kan jedhu. Fakkeenyaaf ships on high seas under its flag. Fakkeenyaaf Itoophiyaa soo fudhannee normally Itoophiyaa soo fudhannee daangaa dandeessee qabdi. Kanaafuu daangaan suni as qofatti miti limit kan ta'u. Dooniiwwan gurguddaa yookaan immoo ship kan jennuun galaanarra kan jiran gurguddoon flaagii Itoophiyaati baatanii kan deeman. Kanaafuu dooniin sun represent kan godhaa jirtu territory Itoophiyaati jechuudha. Lammaffaa embassy Itoophiyaan embassy biyyoota garaagaraa qabdi. Embassiin sun boundary yookaan territory Itoophiyaa represent godhu yookaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu legislation or diplomatic residency in foreign lands whatever. This is the extent of territorial authority. I think ifanatti fakkaata. Kana jechuun daangaan Itoophiyaa as biratti bichaa miti yookaan as bira qofatti miti kan bounded limited ta'u jechuu barbaadeeti. Embassy isheen qabdu irrattis authority yookaan mirga territory qabdi. Dooniiwwan gurguddoo galaanarra jiranittis territory qabdi. Iddoo jireenya dippiloomaatota irrattis mirga territory qabdi jechuudha. Size of states territory cannot be fixed akkuma baay'ina lakkoofsa uummataatiif jennee daangaan biyya takkaa hammaan wanti jedhamee lafa kaa'amee hin jiru. Fakkeenyaaf Chaayinaa soo fudhannee daangaan lafa Chaayinaa baay'ee guddaadha. Akkuma isaan biyya xixiqqoo Jibuutii fa'aa fudhachuu dandeenya. Vaatikaan look daangaa xiqqoo qabdi. Kanaafuu wanti fixed ta'e hin jiru. Boundary lines of states must be well marked out. Jechuun daangaan biyya takkaa seeraan ifa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf kibbaan Keeniyaa walii wal daangessi Itoophiyaan daangaan sun ifaan ifatti eessaan eessaa gatee adda ba'uu qaba jechuudha. Kanaafuu kana maark gochuudhaaf yookaan ammoo boundary line san sirriitti maark yookaan ibsuudhaaf yookaan daangessuudhaaf maybe artificial division fayyadamuu dandeenya or geographical makeup fayyadamuu dandeenya. Geographical makeup kan jennuun mostly daangeensa wantoota uumamaa ta'an hojjennu. Fakkeenyaaf galaanaan ta'uu danda'a. Biyya takka irraa kan cittu galaanaan ta'uu danda'a. Laggeeniin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf laggeeniin ta'uu danda'a. Gaarreen gurguddoodhaan ta'uu danda'a. Akkuma san forest kan jennuun desert. Kunin geographical makeups that can mark out the lines of or the boundaries of one's country. Kana geographical makeup kan jennu qoodaminsa bishaaniin maybe laggeeniin gaarreen gurguddoo bosona akkuma sana immoo desert kan jennu hin jiru. Inni artificial division jennuun ammoo digging trenches or fixing points wire fencing. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Meeksikoo gidduu dallaa inni ijaarraa jedhamee ture Doonaald Tiraamp yeroo fakkeenyaaf inni jechaa jira. Kanaafuu daangaan daangaamaa jiru artificial jechuudha daangaan sun. Kanaafuu daangaan artificial ta'an dallaa ijaaruu ta'uu danda'a. Dhagaa uumamaa qotanii lafa keessa ol kaa'uu ta'uu danda'a. Sarroota garaagaraa sararuu ta'uu danda'a. That's called artificial divisions. Therefore, this is all about the boundary or territory. Inni sadaffaa fi basic ta'e elementoota yookaan ammoo
featurii state keessaa government kan jennuunidha. Governmentiin baay'ee basicidha jechuudha. Even government is the soul of the states jedhamee ibsama. Soul jechuun lubbuu jechuudha yookaan onnee state saniiti governmentiin. Elementota yookaan ammoo featurii jiran keessaa governmentiin jechuudha. It implements the wills of community. Fedhii uummataa yookaan hawaasaa hojiirra oolchuudha. Hojiinsaa yookaan ammoo hojiirra oolchaa akkuma san protect the people against the condition of insecurity. Baraaruu jechuudha. Uummata ofii rakkinoota garaagaraa irraa yookaan ammoo dhiibbaa fi miidhaa garaagaraa irraa protect gochuu yookaan ammoo secure gochuu jechuudha. Secure. Sadaffaan maintain law and order and makes good life possible. Seerotaa fi ittiin bulmaata garaagaraa hojiirra oolchuu fi baasuu just jireenya ilma namaa gaarii gochuudhaaf seerota garaagaraa hojiirra oolchuu, seerota garaagaraa tumuu yookaan qopheessuu maarree kanneen of keessatti qabata jechuudha. It's machinery, the machinery that terminates the condition of anarchy. As we know, anarchy means the absence of governments. Kanaafuu governmentiin ni jira yoo ta'e tokko that government can implement the wills of the peoples or the wills of community. The second one is can terminate the condition of anarchy or the absence of governments. Kanaafuu jiraachuun mootummaa anarkiin yookaan ammoo seera dhabuu yookaan ammoo bulchiinsa dhabuun akka badu godha jechuudha. Bulchiinsa dhabuu hin jedhu fakkeenyaaf bulchiinsi tokko hin jiru yoo ta'e yookaan sirni bulchiinsaa gaariin tokko hin jiru yoo ta'e abbaan kumiyyuu ol ka'ee waan fedhe jechuu danda'a, waan fedhe jechuu danda'a. Kanaafuu wantoonni sunniin akka dhabaman terminate godha jechuudha. Ni dhaaba stop jechuudha. Terminate jechuun if there is no government, there is anarchy and the state is at the end. Just anarchy jennu kun at the level of states or nations. Government jechuun sirni governmentii hin jiru yoo ta'e, anarchy ni jira yoo ta'e, stateen sun akkasitti continuous gochuu hin dandeessu. Sababni isaa gareen hunduu ol ka'ee fedha mataa ofii guuttachuuf deema, walitti bu'iinsi sun dhufaa, gaafsan diigamuutu dhufa waan ta'eef. Inni sadaffaan wanti basic ta'e yaada governmentii keessatti governmentiin tokko foormii garaagaraa qabaachuu danda'a yookaan sirni bulchiinsaa tokko foormii garaagaraatiin jiraachuu danda'a. Diktaatooriyaal ta'uu danda'a. Diktaatooriyaal jechuun sirna abbaa irreedhaan bulchuu ta'uu danda'a. Dimokiraatik ta'uu danda'a. Isa mootummaa uummataa jechuudha. Kan dimokiraasii irratti based ta'e ta'uu danda'a foormiinsa. Oligarchic and monarchical ta'uu danda'a. Just sirna nugusaawii yaansan jechuudha. Kanaafuu forms of government may be the one from this. Kanaafuu inni itti aanamuutu sovereignty yookaan birmadummaa jechuudha. It is as the power of state that distinguishes it from all other associations of human beings. Dhaabbilee hawaasaa yookaan ammoo dhaabbilee ilma namaa biroo irraa isteetii wanti adda isa godhu sovereignty qabaachuu isaati jechuudha. Kana institution duratti state define yookaan it's a set of institution jechaa turre miti. Kanaafuu institutionii sanarraa wanti adda isa godhu sovereignty qabaachuu isaati jechuudha statein takka. Kanaafuu sovereignty's principles of absolute and unlimited powers. It has two aspects, internal sovereignty and external sovereignty. Birmadummaa keessatti birmadummaa alaa kan jennudha. Inside the status there can be no other authority that may claim equality with it, which means bitak inside sovereign yoo taate or internal sovereign yoo taate seerota hojiirra oolchuu ta'uu danda'a, mirga namaa kabachiisuuf kabajuu ta'uu danda'a, bu'uuraalee misoomaa qopheessuu dhiyeessuu, tajaajiloota hawaasaaf barbaachisan garaagaraa dhiyeessuu ta'uu danda'a. Kanaafuyyuu mirga guutuu kan qabdu
biyyattii sanii jechuudha. Fakkeenyaaf odoo namoonni yookaan garee wayii walimannaa walitti bananii yookaan himannaa walitti bananii just koortii bira darbee eessa dhaqaa gara mootummaa federaalaatti ol deemaa jechuudha. Kana jechuun maalidhaa? Ishuu san ilaaluudhaaf qaamni awutooritii qabu qaamni biraa hin jiru. Kanaafuu qaamni awutooritii yookaan mirga guutuu qabu tokko isteetii sanii jechuudha. Kanaafuu it is the internal sovereignty yookaan birmadummaa isa keessaa jennuunidha. Inni lamaffaan ammoo state is the final source of all laws internally. Kanaafuu seerota biyya san keessatti ba'an hundaaf final source ka'umsa isa seerota biyya san keessa jiran hundaaf ka'umsa kan taatu kan ammoo seera san supply kan godhu state qofaa jechuudha. It is the internal sovereignty. External sovereignty kan jennu ammoo state should be free from foreign controls of any kind. Just dhiibbaa biyyoota kamii irraayyuu dhiibbaa bifa kamii irraayyuu biyyi takka bilisa ta'uu qabdi. Gaafsan ammoo biyyi sun sovereignty externality san protect kan ammoo kabachiistee jirti jechuudha. Kanaafuu state may willingly accept some international obligations. Kana jechuun fedhiidhaan biyyi takka dirqama garaagaraa dirqama international ta'e fudhachuu dandeessi. Fakkeenyaaf biyyi takka chaartara garaagaraaf saayin gooti. Chaartarri sun itti gaafatamummaa of keessaa qaba. Kana ammoo dirqama of keessaa qaba. Fakkeenyaaf biyyi takka mirga dhala namaa kabajuudha qabdi. Charter international irratti saayin gootee jirti. Kanaafuu dirqama kan inni kabajii jechuudha. Kanaafuu existence of sovereignty appears in the forms of a law. Inni biraamotu fiicharii afran irratti dabalataan recognition yookaan beekamtii yaadni jedhamu bara 1933 biyyi takka biyya ta'uudhaaf yookaan isteetiin takka isteet ta'uudhaaf elementii yookaan kiraateriyaa kana fulfill gochuu qabdi. Recognitionii argachuudha qabdi yaadni jedhamu United Nations Charter irratti qophaa'ee jira. Kanaafuu the contemporary political theorists and the UN considered recognition as the five essential attributes of the states. The five essential attributes. Kanaafuu a state should be recognized as such by significant portion of the international community. Beekamtii hawaasa idil addunyaa biraa biyyi takka beekamtii argachuudha qabdi. For a state to be legal actor in the international stage, other states must recognize it as status. Biyyoonni biroo biyyi takka internationally participate gochuudhaaf stage international ta'an irratti contributionii garaagaraas ta'uu danda'a whatever gochuudhaaf biyyi takka beekamtii biyyoota biroorraa argachuudha qabdi yaada jedhu kan of keessaa qabudha. Recognitioniin kuni fakkeenyaaf Itoophiyaa soo fudhanne biyya recognized taate kanaafuu stage international irratti gahee garaagaraa apply yookaan taphachuu dandeessi. Maarree waan baay'ee of keessaa jira. Kanaafuu almost we have seen wantoota shanan kanneen recognitions, sovereignty, don't forget please, populations, defined territory and governments kan jedhu kanneen wajjin ilaalee jira. Next rival theory of states kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Akka jaallattan abdiin qaba. Subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.